Hayyama manatti galee jira jechuudha. Bishooftu keessa ol beekee baheen shanshaayinii lamlam mannaara zuqaalanii nafne zibaalanii si nafne. Dhuguma garuu jira zuqaalaan jira shanshaayiniin jira lamlamis jira. Finne kee bishooftu keessa bakka maal sin jedhare fataayinii galee lishaanee immoo dhugaa waaqana faana anaannaa ooltee nageessitee. Hamma mannaaraatti nafaana deemtee nageessite garuu soori waan tokko dagadheen jira sinin jedha. Bakka yeroo biraatti sini guuta. Innaa warqeellee manatti gatamtee deemamte har'a bo'aa turteesi hageera. Ayu video jedheera gara gadhiisa video hojjetu maal beekni mana bo'aa ooltee ani maashiiti waa haadha harmeera ana haadha shina seete kanatti wazumaa manatti nagattee deemtatte. Dhuguma rabbi la tokko faachuudha. Esbiyallee asuma narraa bu'ee artifishaaliin uffata miicee irraa harca'e uffata miicee ay wayyaa deebisa namarraa beeksisaa uffata garuu sitti bareedee baanni. Anamo akka diriyaa uffadhe diriyaa narraa bareedu guddoo na godha malee jechuudha diriyaa sanumaan uffata miicee waan jedhe garuu sa'aatis jalaan deemsa hojjechaa oolteeyyuu manatti jechuudha yeroo ammoo katamaa keessa deemte bakka tokko deemte bakka tokko naman gahu sa'aatii anamma akkamitti akka sardamaa oole sa'aatiin dukkanaa qorra 12 taanaan baay'ee qorra kakuu baadhee waan jiruuf tun sardamu garuu waan sin dhibu sa'aatii 10 walakkaadhaan ni ka'e. Ara sa'aatii bareeda amma sa'aatii 10 walakkaadha bishooftuudha keessa sa'aatii 11:20 mana galeen jira jechuudha. Na baay'ee yoodha rangadee nama dhibu si jamma. Bishooftuun daadhii yoodha kan hundi baqaaniif bishooftutti galee nagaya. Eega na garuu boqonnaa fudhatteen beektu isheen mazzoora erga gaafa dhufte hin deemti kanaadichis irraa dhumuu didee waa'ee kanaadaati kaleessallee sanuun charchii oolle isheen galma aadaa deemte kana farra boqadhu wayyaas miiccadhu jedhee balbala duubaayis fuulduraatti qollofee as keessa ashagee amma kunoo fuulli ishii ife ani haati ishii ufnaan jechuudha. Dhuguma dhugaraa baay'ee nama dabbara kophaa ofii mana keessa jechuun yoo hojii qabda taana sin dabbaru kophaa taanaan garuu baawwan gosa qabdu taana. Naa kana fakkaata akka akkam ture holmaan har'a. Holmaan bareeda ture. Yaa sa'aatii meeqaan manaa bahe sa'aatii afurii ta'a. Sa'aatii afuritti manaa baatee amsaa meeqa? Afurii hanga 11tti teessee jechuudha sa'aatii meeqa teesse qofa? Sa'aatii 7. Kana keessa wayyaa miiccachaa turte maachaa turte silkii qorqoraa turte. Naka saarsi wayyaa miiccuu har'a. Qeensa birrii meeqa hojjetatte turte? Dhibbaa fi meeqa 50. Qeensa birrii 50 hojjetame. Har'a wayyaa miiccuun 0 gala. Kisaara. Namanarraa bu'ee. Waan dubartii hundumtuu kisaara. Kiyyamoon hundum kisaara. Kisaara. Waan jedhe mucaa tokkotu mataan isaanii artifishaalii, hidhiin isaanii artifishaalii, ijji isaanii nyaara isaanii artifishaalii jedhee. Waan isaanii artifishaalii. Maqaa gooftaatiin to'atoo normaalii taane namni nagaan hin gaafatu. Attan bultee namni nuun hin jedhu. Anillee heerumeera. Warqini sirsa qabdi garuu dubartiin of qabdi yoo bakka waan nama jetti babbareeddi. Yaa kunimmaa beekamaa waan tokko isinitti himu yeroo bakka tokko faa deemtee anam kaleessa galma aadaa Oromoo deeme. Yeroo deemu ani itti qophaa'een deemne akka eebbi kitaabaa jiru karaatti hin dhagee bakka biraa kanan deemaa jiru. Dammoo namni eebbichi kitaabicha gammachiisa barraa jedhama goddanyaa keenya baay'ee jaaladhudha. Inni fuudhee akkasumatti deeme yeroo dhaqu. Tokkoffaa akka nama sanii namoonni dubartoonni sun uffatanii tsadaadhanii bakka akka kitaaba irratti dhiyaatanii dhufan. Ani garuu karaarra waan hin deemee sootti hin qophaa'in bakka rabbiin jechuudha. Dura iyyuu taane kaameraa dura illee taa'u jedhe footoo lafa hin kaasne kitaaba kiyyicha bitadhee achi. Yaa qophicha baga hirmaatte. Hirmaadhe jechuun maal jechuu barbaadeen as keessatti dubartiin yoo of hin tolchiin bakka mul'ata sanitti bareedan yoo argamin wannaan isaanii wayii akka tokkotti dhagahamu. Karaa dhumarra yoo deemte illee jechuudha. Zinit itti deemte taanaan namni bakka iddoolee si kenna. Sirriitti si kabaja. Garuu bututtuun wayii taate deemte yoo ta'e naga waanuma seeraan suuqii faatu seente bututtuu fakkaate siin keessummeessa. Itoo ofumaa diddibattee tujaara fakkaattee deemte itumaan bitiin waan hundumaa si agarsiisu. Ana tokko waan naan jedha dhageessanii dheengaddachuudha baasiin eeggadha. Jechuun bakka akkuma noormaalii uffadheen bahee. Akkana fakkaatee baasii yaaphattaa naan jedhe. Osoo garuu akkuma isin jedhee uffadhee immoo zooreeyyuu nan laala. So namni uffataa fi diddibannaa maalitti amane dhugaa dubbachuudha. Ani amma akka kufaana yeroo deemnu zinitti inni deemnamti magaala keessa taaksii fa'aa
akkas godhi. Warra dugdatti baatanii asiin immoo kotota baatan garuu maatti dubbatan. Iddoo lafa utoo teessoo maal jedhan. Dengari fana naaree gaafaanii gaafate baankii dhagalu. Dubartoonni tokko lamaan jechuun na guggubaan namni akka armaan. Dhufanii akkana godhi asiin diiduu ofiitti kaatti misi godhi kaatti aara isheen fuuldura dhaabbatu miriiriin seen taraan eegin. Marga fa sigate gale ko fe'aira barte an qaxxeem zalaaqi moma seen sayu fuuldura taa'ii naan jedhe inni tokko immoo fuuldura taa'ii naan jecha nafaana deemu. Walumaa gala maal jechuu barbaanne beekanii namni kan nama kabaju bakka uffannaa yoo ati of kabajjee of eeggattee seeftii kee eeggattee deemte jechuu barbaanne. Kanaafuu maadii battee kun sheemii yeroo baay'ee waan namni diddibatte faaduu dubbachuun bexaam sheem ooniyuu. Keessa takka nyaari kee akkas ta'e nyaari. Gawaa akkanatti jedhanii komantii barreessuuf bexaam sheem namichichi maalidha beekta namichichi bakka indaaltamaaree sa'u. Namni sun akka muudii hin qabne namni sun akka nama hin baranne nama gadi bu'aa ta'uu madaalliin isaaf kennamu jechuudha. Garuu namni barate taanaan nama beekumsa qabu taanaan waan ati ofitti koggooteen komantii siin kenna. Never sheemiidha kun. Amma tokkoffaa amma ani jechuudha yeroo nyaara dhus ta'e lipstiin gadi bada duraan dursee osoo kaameraatti hin bahin osoo wanta kun godhin maalan godhan mastaatiin laalladhee ta'eeraa fi bakka ishee muudii ishiiti kun istaayilii ishiiti. Muudii naaf ta'ee jedheetiin bahee miire soomaaltu abbaa san. Kanaaf abbaan sun immoo yoo dheereffates yoo gabaabbates kan isaati istaayilii komantichi kan abbaa isaati jechuudha. Anaaf fayyoo nama istaayilii fakkeenyaaf istaayilii tokko qabaachuu dhiisuu danda'a. Akka itti kuulan itti toluu dhiisuu danda'a. Akka inni isheetti kuulan itti toluu garuu ishee dhabu. Ammallee anaaf isheen kuulanne garuu tokko miti. Tokko miti garaagarummaa ilmi namaa. Anaan akkanatti kun natti bareeda jedhee godhachuu nan danda'a. Isheen immoo isa kana natti bareeda itti godhatu. Waanuma fakkeenya waan biraan jechuudha. Jala gurraacha jechuudha yoo godhadhe qallaalina irraa fokkisu. Fayyoo immoo yoo jala gurraacha qallaalina irraa ammallee godhadhe hin jiraachuu. Si jechuudha kuulii caalaa iyyuu kan irraa bareedu fayyoo jala gurraacha yeroo godhattu jechuudha. Ana immoo kan irraa bareedu bakka kana waan diimessee xiqqoo dasneedha. Sayin achi jala gurraafchi hin jaaladhu. Garuu namni kamiyyuu garaagarummaa mataasaa istaayilii mataasaa qaba. Muudii mataasaa qaba. Istaayilii mataasaa. Yeroo baay'ee maal allabaabasii mataasaa qaba. jechuudha nyaara akkas ta'e jechuudha. Ishee nama hin baranne nama gadi bu'a nama ganaa muudii leenjii barbaadutu mataa kee rifeensa kee kuulii kee namaan jedhe samtaachuudhaan warri muudii qabdan siniin ilaallatu waan ta'eef. Sijjabaan araadaan waan akkasii araadaan waan akka kolkollee kana namaan kennu komantii itoo badaa ta'e iyyuu isa dhiisee isa gaarii komantii namaa kennu. Sini galee ramti. Na kana fakkaata holmaan keenya har'a mana qaramaa oole viidiyoo ajaa'ibaa tokko sin qaqqaba. Wayi ani immoo viidiyoo waan nyaata midhaan ilaalu laalu. Wayne nyaata deedista. Ofii isaaniitti nyaata. Garuu viidiyoo sanatu dursa waan ta'e dhiisi. Viidiyoo sana dursa dhiisi waa'ee nugusi. Akkasii. Eeyyeen. Dhiisi. Kan fasatu bi. Kun hin dursu malee sana dursa. Maarree kanaaf yoo dubbadde nama harka qabaree san dura erga laalanii kun gadhii qabu. Ahaa ishii bakka lama. Isa waan isaa dhugan laalaa oolan mana oolin laalu inni viidiyoo. Dislike god. Dislike takkitti bichaa yoo jiraatte akka ni godhe laala akka ni godhe. Isheedhaan jedhe dislike tokko taana ishee. Nan ari'annaa sana mana kana kiyaa. Okay,